Hi, akkam ooltanii. So Python keessatti koodii gaafa goonu data structureota keessa deemni yookaan loopii goonee data keenya ilaallaa yookaan immoo jijjiirra gaafa barbaachisaa ta'e har'a akkamittiin data structureota Python keessa loopii akka goonu wajjin ilaallaa. So data structureota Python maal akka ta'aniif tokko isaanii ilaaluu yoo barbaaddan tutoriaalii kan biraan jira asirra so achitti ilaaluu dandeessu. Koodii gochuu Jupyter Notebook fayyadamaa jira. Isas akkamittiin downloadii gootanii install gootanii akka fayyadamtan kan agarsiisu viidiyoon jira chaanaalii kanarraa. So achitti ilaaluu dandeessu yoo already hin qabdan ta'e ID jechuudha. So jalqaba listii Python keessa loopii gochuu wajjin ilaalla. So listii maqaa namaa qabate kana wajjin ilaalla jalqaba. So it's listii maqaa namaa qabatedha akkuma argitanii. So maqaa tokko isaa ilaaluu yoo barbaanne akkas gochuu dandeenya. Print jedhee maqaa jedhee 0 print maqaa jedhee tokko jedhee akkasiin tokkoon keessa deemnee akkasiin tokko isaa ilaaluu barbaanne akkasiin kan nuti ilaallu. Normally garuu akka argitan yoo listiin keenya baay'ee ta'e miiliyoonaan kan lakkaa'amu yoo ta'e recordiin achi keessa jiru akkasiin ilaaluu akka hin danda'amne hubachuu dandeessu. So kanaaf for loopii fayyadamnaa jechuudha. So for loopii fayyadamnee tokko isaa keessa deemnee ilaaluu dandeenya. So for each maqaa yoon jedhee sana booddee akkasii jedhee sana booddee print jedhee each yoon jedhee akka argitan koodii sarara lamarra jiru duwwaadhaan akkasiin hunda isaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Asitti akka argitan elementootuma warra jalqabaa lamaan duwwaa aksesii gochuu fi akkasiin tokkoon akkasiin barreessuun irra ture. Garuu asitti for loopii fayyadamuudhaan akkasiin hunda isaa printii gochuu dandeenya jechuudha. Hunda isaa keessa ilaaluu dandeenya. So each isa jedhu kana maqaa barbaanne kennuufii dandeenya. Isa kana jechuudha. So maqaan variableedha yoo barbaanne a jechuu dandeenya. Akkasiin yoo goone jijjiiramu wanta tokko iyyuu uumu jechuudha. J jechuu dandeenya. Booddee J yoo goone jijjiiramu wanta tokko iyyuu uumu jechuudha. Just maqaa yookaan variablee qabiyyee listii kanaaf kennamedha tokko isaaf jechuudha. Opereetii akka irratti goonuuf yookaan akka ilaalluuf yookaan jijjiirama wanta ta'e jijjiiruu barbaannes variablee kana fayyadamnee jira kan nuti jijjiirru. Garuu just wanta barbaanne jennee maqaa variablee wanta barbaanne laachuuf dandeenya jechuudha. So listii lakkoofsaas wajjin ilaaluu dandeenya. So fakkeenyaaf lakkoofsa jedhee listii lakkoofsaadhuma 1021 akkasiin jedhee listii lakkoofsaanaa uumeera. Fakkeenyaaf qabiyyee waliigalaa listii kana keessa jiru ilaaluu yoo barbaanne for loopii fayyadamuu dandeenya jechuudha. So jalqaba variablee waliigala jedhamuun uuma sana booddee zeeroodha. Tootaalii jechuudha. Inni zeeroodha. So for each and like jedhee waliigala jedhee waliigala as jechuun jedhee sana booddee waliigala yoon asitti printi godhe akka argitanii tootaaliin isaa kun waliigalli isaa qabiyyee kana keessa kan jiru walitti hidhamee hundi isaa 99 jechuudha. So for loopii akkasiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasumattiin daataa achi keessa jiru ilaaluu barbaanne akkasiin printii goonee daatichuma ilaallaa. Yoo opereeshinii ta'e hojjechuu barbaanne listii irratti akkasiin opereeshinii hojjechuu dandeenya jechuudha. Each isheettiin jettu kun qabiyyee tokko ishee reprezentii gooti loopichi gaafa loopii godhu jechuudha. Gaafa listicha keessa deemu. So hamma yoonaatti akka argitanitti loopii gaafa goonu data structure keessa daatichuma mataa isaadhaan kan nuti loopii gochaa turre. Kana jechuun so fakkeenyaaf for j maqaan jedhee jeen kuni reprezentii kan inni godhu qabiyyee listii sanaa qabiyyee tokko listii sanaadha jechuudha. Caalaa guutamaa lammii ibsanaa ol isuma printiin godhe qabiyyee masaa sanaadha kan inni printii gochaa jiru jechuudha. Garuu yeroo hundumaa akkasitti miti kan nuti loopii gochuu barbaannu data structure keenya keessaa indeksii isaadhaan loopii gochuu barbaanna ta'a. So fakkeenyaaf inni kun zeeroodha, inni kun tokkorra jira, inni kun lamarra jira. So indeksii sana fayyadamnee loopii gochuu barbaanna yeroo kaanii.
So fakkeenyaaf isa gochuuf immoo functioning range jedhamu jira Python keessa isa fayyadamna for loop wajjin jechuudha. Range functioning jedhamu kuni parametrii lama fudhata. Parametrii ni jalqabaa eessaati akka jalqabnudha akkuma isin gasii gochuu dandeessan jechuudha. Parametrii lammaffaa immoo eessatti akka fixnudha eessatti akka xumurudha. Garuu parametrii lammaffaa kuni inclusive miti upper bound jedhama inclusive miti functioning range jedhamu kanaaf so fakkeenyaaf amma 10tti deemu tokkooti amma 10tti on jedhee tokko amma 9tti duwwaadha kan inni deemu so tokko amma 9tti deemuun barbaade tokko amma 10tti jedha tokko amma 10tti deemuun barbaade tokko amma 11tti jedha jechuudha so for loop wajjin fayyadamee akkam akka ta'e sin argisiisa kana so fakkeenyaaf for I and range yon jedhee sana booddee tokkooti amma 10 tokko amma 10tti deemuun barbaade tokko amma 11tti jedha sana booddee print jedhee print jedhee so maqaa print jedhee ayoon jedhee so kun tokko amma 10tti deemee natti argisiisaa jechuudha so akkasitiin range kan nuti fayyadamnu Python keessatti for loop wajjiniini so fakkeenyaaf maqaa keenya keessa deemnee ilaalla maqaa listii maqaa qabna asitti listicha keessa deemnee ilaalla asitti so listicha keessa deemuu barbaanne akkamittiin deemna functioning range jedhamu kana fayyadamne indexii listichaa fudhanna jalqaba so fakkeenya dheerinuma listichaa fudhanna so kanaaf immoo dheerina listii argachuuf immoo len jennee maqaa yoon jedhee sana booddee kana duwwaa akkasitti print yoon godhee indexii isaa duwwaadha kan inni print naa godhu because ayin kun indexii qabiyyee data structure keenya keessa jirudha indexii qabiyyee listii keenya keessa jiru jechuudha akkasa kanaa qabiyyichuma mataasaa miti range wajjin fayyadamaa gatiin jiru for loop so inni kun indexii qabiyyichaadha so qabiyyee sana mataasaa argachuun barbaade immoo maqaa jedhee akkasitiin printing godhee so maqaa tokko isaa akkasitiin naalaataa jechuudha lengthiin kanaa so akkasitiin 0 irraati kaasee tura kuni by default garuu yoo specifying goonu ta'e immoo akkasitiin yoo specifying goonu ta'e immoo akkasitti print yoon godhee garaagarummaan uumu jechuudha akkasitiin akkasitiin godhee garaagarummaan uumu 0 irraati kaasa rangein kun by default parametrii lama fudhata garuu parametrii isa jalqabaan dabarsitaniif taanaan 0 irraati kaasa 0 irraa kaasanii lakkaa'uu barbaadan jedheetudha kan inni yaadu sana booddee akkasitiin akka inni akka kan isin accessii gochuu dandeessanii jechuudha so fakkeenyaaf lengthii maqaa kana fudhannee yoo ilaalle lengthii maqaa kana fudhannee yoo ilaalle 5dha lengthiin isaa so garuu hamma 4tti duwwaadha kan inni deemu so upper boundiin inclusive miti jechuudha so fakkeenyaaf ayoon jedhee akka argitanii hamma 4tti duwwaadha kan inni deemu 0 irraati kaasee jechuudha so it's inclusive miti lakkoofsittiin shittiin dhumaa jechuudha so isa yaadachuun barbaachisaadha loopii Python wajjin gaafa hojjennu so sirraan kana fee gaaffii yoo qabaattanii gaafadhaa yookaan toopikiin kan kabarii godhu barbaaddan yoo jiraate gaafachuu dandeessu jechuudha.